Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Fayyaa keessanii. Ani Abdii Oroon jedhama. Subscribe naaf godhaan isiniin jedha. Achumaanii barumsa tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Barumsi waa'ee maaliitii yoo jettan Facebook irraa amma fakkeenyaan isin garsiisa. Linkii amma fakkeenyaan laalla. Hojii hormaama kanaa laallu. Ni obsina xiqqoo shabakaadha. Yookaan neetworkiitti dadhabaa taana. Neetworkiidha. Okay. Akkasatti oofnee linkii waa barbaanna jechuudha. Viidiyoo YouTube irraa sheer taate jechuudha. Viidiyoo YouTube irraa sheer taatee gara Facebookiitti jechuudha. Okay, argachuu hin dandeenye fakkeenyaaf kanuma ijaara kana ilaallu. Obsina xiqqoo shabakaadha. Neetworkiin dadhabaadha. Neetworkiitu na biraa dadhabaadha iddoo. Hayyee hanga itti deebina. Qoyee. Olno kabia. Okay, viidiyoo argachuu hin dandeenye. Eeywa. Kunoo. Amma kanan fakkeenya isinii godha. Akka kanatti dhufaa jechuudha. Otoo inni akkasitti hin dhufnee jira. Baaki jennee gara duubaa deebinu. Baaki jennee gara duubaa deebina. Iddoo tuqaa sadeen san gad dhooytanii yeroo takkaaf gadi qabdu jechuudha. Achi booddee settings bakka jettu jala dhufna. Achi booddee irra gaxoofneeti. Okay, media and contacts bakka jedhu irratti gadi dhoofna jechuudha. Achi booda links bakka jettu kana amma duraanaan kiyya banaadha. Cufeetiin isin agarsiisa. Links amma gara duuba deebina jechuudha. Hayyee viidiyoo reefu sanitti deebinee ilaalla. Neetworkiitu na bira baay'ee dadhabaadha. Sorry. Na eegganna hanga neetworkiin dhufatti. Kunoo. Hayyee. Amma yoo hin subscribe godhe jee akkasinaan jaa jechuudha. Sign in naan jira. Hayyee. Amma akka inni immoo directii YouTube keessa si geessu godhachuudhaaf if duuba deebina jechuudha amma. If duuba deebina. Bakka tuqaa sadeen san yeroo takkaaf gadi qabna. Achi booddee settings bakka jettu dhooytanii. Achi booddee irra ol harkiftanii jechuudha. Gara dhumaa irratti mallattoo akka moobaayilaa qabdu tana jechuudha. Asirratti gadi qabdanii links bakka jettu kana open gootanii jechuudha. Okay, amma yeroo banne booda amma gara tokko deebi'ee isin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf profaayiluma kayyattuun isin agarsiisa.
kanuma reefutti deebi'eetiin viidiyoo reefu sanittiin isin agarsiisa. Hayyee ammaan oola. Daarektiimaa yuutuubii keessa nu geessee sabiskiraayib godhuu